Friendin qabda. Lakki qabu. Jaalaltoo qabdeen beekti. Hin qabda laal. Maa qaanfattee hin qabda. Kootu as deebi. Hin qabu dhugaa rabbi. Maaltu qaanfattee hin qaban? Hin qabu rabbi. Jaalallee hin qabu. Maaltu si geesse ree? Maatii hin qabu rabbi. Qabaachuu bira kuttee waa wal jalaa fudhattantu jira jechuudha. Arabiti. Ani ati na kafachiisna rakkoo. Hai friendin qabda qaban jeeni maaltu si kafachiisa? Maal taatee qondee? Akka nama waa harkee maal inni Wayde. Wayde Frendi qabda qabu si jee. Hai waatu jira Oromoo maal inni friendin keessa kutee? Lakki qabu. Jechuun kanni oggaan biyya jiru sana qaba ture. Oggaan biyya jiru. Oggaan gaxarii jiru sana jira ture iyyuu shiboodhaan katamaa kana dhufnaan nama katamaatii jedhe. Lakki ani nama katamaatii miti jennaanin dide lakki kabaqaan biyya sanatti gadi deebi'u. Dhuguma abbaa kee odaan hoggaa sana biyyatti deebi'ee amma akkoo daa'ima godhatu warri biyyaa lakki asuma naa wayya jennaani. Berapa buat ente kak? Ifu deh kan ini biasa sufu deh kan berada di berarti berarti namni qarshii asih bocor galchuuf ni jirtanii galchaa fi namni qarshii 500 galchuu jirtanii jiraatanii. Oi kufaanis naqabe akka kufaan naqabe tu agarte. Anna akkasitti jaalati gaxaritti si qabde. Gaxaritti oggaa biyya jirura inni oggaa biyyatti gulgaaluu faa gollu sana aramaa faa aramdu sana ati aramaa aramtee beektaa? Gulgaaloo gologoltee beektaa? Wayinee taaddila shimmaafi ayishi baadu datti baata sanas baattee beektu? Baadu datti baatan waan akkam? Xaafii faa qamadii faa. Eessattiin eessa geessu baadheen hin qonjoo. Ooddi geessita ka bakka maasatii ooddi keessanitti baatta ka. Yaa baadheen hin beeku of coo geesseen hin beeke midhaan daasiseen hin beeka. Midhaan daaskisuu miti bar midhaan warri kee maasaa qottanii qotiisa gaxariitti hin dhalanneeti. Ani gaxariitti hin dhalanne garuu firaan hin qaba baadiyyaarraa. Bishaan fideen jira. Bishaan baadhadheen hin beeka gaafan baadiyyaa dhaqu bishaan baadhadheen jira. Baadiyyatti jechuun akkoo kiyya bira gaafan dhaqu. Hayi nuti laati ijoolleen baadiyyaa jechuudha. Anna osoo haramaa haramtuu maaltu maal teree dubbiin achi dhaabbattee. Oggaa sanaa wal jala jedhe kan achumaa fi kan biyyatti hafe bakka. Haramuu qabdaa. Nama godare araba ko nama beeka taanee disee nama 50 faa 30 faa 40 faa taanee taramna. Harame eenyu si harame moo isa harame? Lamaan keenya wina ramna ka. Walii galtanii jechuu. Uummata wajji walii galte. Haramaaki. Uummata walii galee. Gudi. Ay. Akkasitti duuboo akkasi biyyaa baate jechuudha. Achuma akkuma akka seeruu biyyaa beeka. Inni yoo isin jira achuma baadiyyaa jira haramumaa haramuun jira inni ammallee. Inni amma
fuudhee ijoollee isaatu wajjin haramaa jiru. እና ዱባይ ዱባይ ture Maatti beeknu hoggaasa na siraa na xalaa jalaa walitti haasofnu. Yaan zindaa ajaa'ibaa kennaa dhufe. Jechuun kamaa ilaalama yoo agarteeratte tinaafaatti. Uummanni akka aadaa salaaleetitti ilaali akkasitti uffatti ilaali yoo gaafa eeruun dhufaa akkanatti ilaali. Hin mul'atu kuneeshi. Agartee? Era gurra mul'isu akkanatti ilaali. Akkanatti deemti. Hoggaa warra dhirsaa sana agartee immoo suuraa ol jettee nama ilaaltu. Okay, naxaluma jalaa wal dubbistan. Kakak settee asuma wallaan talaal kun amma hoggaan akkana godhadhu kana sirra. Haramaa haramtanoo naxaluma jalaan haramtani moo? Indee haramaa maasa haramna akkamitti naxala jalaan haramna reessa mana warraa fuunetti malee. Ini maki. Iya naxala jalaan haramtan jeeti yaa. Lagi naxala. Eshi ati biyyatti qoy hoggaa biyya Itoophiyaa keessa jirtu biyya kee jirtu jechuudha. Indee ati fireendiin qabdu tureere? Inin qaba ture. Eshi. Kanuma wanti qaaqaadhaan wanni ni beektan meeshaa jaanii katabatan. Meeshaa jaanii taphatan qabda. Jechuun gaa biddeena buusan tokko hin beektu kan dhimma. Eshi. Akkasi. Ani ispoortiin dalagaati osoo hin beekin tireeningiin irra godha jeetin as bira geessee sababa sanii walalle. Yaa Rabbi. Ispoortii handooftee booskii handooftee zarrarte. Tireeningii jechuun ani beektee akka Oromiyaatti wanti dorgommiin dorgoma ture biyyatti jechuudha. Sanboota dorgommii san mana tireeningii gootaame si galeemi ni shaakala. Shaakalli na shaakalli jechuun akkanatti Inshallah isarratti shaakalte ta'uu didu wayyoo ka. Akkasitti takalaakaliin jiran akkatti ofirraa na dheertiin jeen aan booksii dha'u. Akkana jaajeetuma akkana gisee jiru. Asbara dee wallahi lazim rabbiki kun akkatti hiiteeti sanboota kanniisaan na cinne jeen saayiboota isaatiin. Wallahi lazim hidhiin tun achi geessee. Achi booda abbaa manaati. Kanniisaan na cinne dhageen maal ajab islaamaa kiin na dhee jaanii qaanyidha dhiirtiin dubartiin dhoyite jaanii ammas qaanyidha beekte. Qaanyi bichaamu kun gudiidha malee otoo biyya keenya taate ati gaazexaa irratti baatan. Gaazexaa irratti baatan jennee. Kuni Biyya keenya dhiira dhawuu shaakalli dabaroo osoo hin beekin bar lubbutiyyaa. Abbaa manaa irratti shaakalta jechuun fireenni maal jedhama jaalallee keetii irratti biyya shaakaltare maaki inni gubatee maal. Irratti shaakalaa miree eenyuun na shaakalsiree haa hin jaani. Namni garuu na ajjeesee tosi shaakal kan safaraati jirtu kaachaa kun ichi ijoollee waggaatti deemtu karaarra si alaakkaasanii. Lakkafa. Biyyatti bannam tokko yaa ispoortii hojjetee bannamni ittiin dubbatu bara. Koosi halaan kaatan ijoolleen. Nan lakkafan. An baay'ee gandatti hedduu adda dubbii ture. Amma erga namni gaafa biyya jiru namni shaarukaa ta'e gaafa biyyaa ba'e maammadoo taasanii beekte. Jireenya mataa gadi qabsiisa beekte. Eekaa biyyatti koo feesoo ta'e bakka jira miniiree eddas nameedha jireenyi biyya. Mana ispoortii si galchinuu akka Oromootti. Ugaa rabbii dhaabbadhee nafa damnee tokko irratti kun jiru waaqiti yamaa indee maal jechuu ati ibsa argatti amma laaleeruun teessi bakka ani garuu bari ispoortii gala meeshaalee dhiirri jedhu bulooki na godha akkuma jirutti. Maal?
Inde mana kee keessatti garuu mutasaas bakka jira miti reeka oo wallolte nazarrarti jedha inni na sodaata ani mana falakki nattaafu barbaadu nattaafu hasaabdanii amma jechuudha maaki warra biyyaati yoo silkii dawwale akkaawwan qaba baay'isawee biyya akkaawwan qaba yoon irratti dawwale ganaa akkami odoonaan hin jedhin jechuudha. Intalli amanuu sun kadhatamte xiqqishuun ammaa sunuu kadhatamte eerumte kanuma namatti haasa'u habbaddeef naan immoo saabe. Duuba ati duuba maaliif hin heerumne? Maaliin heerumu lakkeen? Maaliif? Kabbadaadha inni kabbadaa. Dhiirri biyya keenya maaki yoo heerumte laa dhiirri biyya keenya galgala si dabaddaba yoo namni bishaan guutee jechuudha lagni jira miti lagni sun guutee. Lakin maal gifti kon danda'u waliin lakin barbaada. Guys, follow latta gedha warri as jala jirtan hundi keessan nafammasa. Simi maati gaafa dura fammastu akkamitti das jedhe gammadde? Wallahi ani dhugaa dubbachuudhaaf ani feemasummaa tana I don't know wanta gammadee kun jiru guyyaan an gammade guyyaa Oromoon nama 77 taayisee na ilaaltu san gaafsa gammadee akka malee jechuudha.